Warri beektan yaaddoo keessan bahadhaa. Warri hin beekne immoo har'a ana waliin bartu jechaadha. Aannan turootti nama dura moo aannan turgoota? Aannan turgoota. Aannan turgoo ta'ee ol fuudhamee akkasitti raafamee bareechamee urgufamee achumaan dhadhaa ittoo isaa dhama ba'aa jechuudha. Zaan baate kana fakkaatti ilaalaa akkasiin bada. Haay maashaallah. Kana fakkaata. Yoo mataan guddaa barbaadame akkas godhama. Oo baay'ee amma mataa keelee baay'eedha mala. Egaa kanattiin irra kaa'ama. Kanattiin limi irra kaa'ama ture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harkafuuni hordoftotaaf kabajamtoota Oromoo vlog harragaa viidiyoo kabraatiin isinii deebinee jirra. Yemmii qaboodee deebine. Jaafur. Jaalama. Jaalama miti. Jaalama moo jaa sadi? Ben jaala. Jaalama yookaan jaa sadi. Jaalama wayi booda isinii deebinee jirra. Dhimmo garaagaraatiin egaa viidiyoo isiniif dalaguu hin dandeenye dhiifama guddaa isiniif jedha. Har'a viidiyoo isiniif fudhannee dhufneerra. Yeroo tokko yoo viidiyoon marqaa laayikiin isaa 1000 gale ro'oo raasee ittoodhaaf dhadhaa baaseen isinitti agarsiise jettee turte miti. Har'a gaa isa nutti agarsiisuuf natti fakkaata. Har'a gaa isa waliin laalla jedhaa jirti. Dhiifama nu gootanirra. Duraan dursee dhiifama nu gootan gara viidiyootti galla. Warreen mugar chaanaalii kanaatti haarawaa dhuftan chaanaaliin kun jireenya baadiyyaa tokko jireenya dur irraanfattan tokko isiniif dhiyeessa. Aadaa Oromoo tokko illee kan irratti isiniif fidaa turredha. Yoo viidiyoon kun kan jalqabaa isiniif ta'e chaanaalii kana subscribe gootanii viidiyoo keenya illee isa duraanii yoo dhaxxanii ilaaltan itti gammaddu jedhee yaada. Viidiyoo kana immoo hundi keessanuu bakka qabdanutti share gochuudhaan nu jalaa qabbanaa'ee jira. Baay'ee ilaalama inni yaadnu. Kanaaf yoo isin nu jajjabeessitan I think kana caalaa walduuka viidiyoo isiniif dalagna jechaadha. Hin bannu. Nu of kolchaati amma banneef ijoolleen baay'een isatti baddanis nu jedhaa turtanii kun akkuma ta'e taanee isiniif deebinee jirra. Har'a gaa viidiyoo babbareedaa isin bohaarsaa viidiyoo wanna tokko irraa barannu waan isin hin beekne isiniif qabannee dhufnee jirra. Nu waliin amma xumuraatti nu waliin turuun dagatinaa. Meemee isirraa wanna tokko dhageenyee gara viidiyootti seenna. Egaa hordoftoota keenya dhiifama nu gootaniitu jedheetanii yaada isin duraa bannee turre qaaliin isinii galee yoo marqaan kun laayikii 1000 ga'ee rooraasee ittoo isaa baasee dhadhaa akkatti bahu hidhamni akkatti bahu isinitti agarsiisa jedheen ture warri yaaddanis akkasii yaaddoo keessa baatan galatoma. Kanaafuu hadha rooraaseen isinitti agarsiisaadhaafanii warri hin beeknes akka inni irraa baratuudha jedheetanii nu hordofa. Haayee ashamaa hordoftoota keenya akkuma asirratti nu argitan meemee anis ro'oo takka jira miti aannan turootti nama dura moo aannan turgoota? Aannan turgoota. Aannan turgoo ta'ee urgoon immoo ro'ootti naqama. Maankaadhaan kana keessatti wal makamee achumaan wal makamee achumaan kanatti naqatamee qallifamee asitti naqamaa jechuudha. Kanatti naqamee achumaan ol fuudhamee akkasitti raafamee bareechamee urgufamee achumaan dhadhaa ittoo isaa dhama ba'aa jechuudha. Egaa warri beektan yaaddoo keessan bahadhaa. Warri hin beekne immoo har'a ana waliin bartu jechaadha. Meemee nutti agarsiifte jechaadha hojjettee. Achumaan kun itti gaddatamee akkanatti. Kun maal akka ta'e akkamitti akka hojjetamu itti meemee. Akka hin gannamne godhamne maaliin hojjetame kun? Muka boqqolloo keessa kaa'amee
boqqollootti laastiqiin maramee achi kaa'amee qolli qoccoo inni haphiin itti godhamee maramee keddooroo godhama. Kanattiin immoo akka isinitti muunidha. Xaragduudhaa qopheeffatama ishii akka kanatti godhadhaa laanoo akkanatti fayyadamna. Inni kuni dhooftuurraa hojjetama roo jedhama laa. Qabee jechuun qabeetu roo godhama. Akka aadaa biyya biraatti kuni ol fuudhamee raafamu laa. Garuu biyya Jimmaatti ol fuudhamee akkanatti raafama laa akkanatti. Isinii galee akkanatti raafamaa jechuudha. Warri raasaa baatan warri biyya alaa jirtanis warri amma raasuu dhiistanii katamaatti galtanis akkanatti raafamee isinii fidamalaa gaxariidha jechuudha. Akka aadaa Jimmaatti garuu akka aadaa biyya biraatti immoo akkanatti raafamalaa akkanatti. Akkan immoo sobameeqaa jechuun giiroo namaa ta'uudhaan immoo jechuun mooraalii namaa ta'uudhaan immoo nama mataan guddaa barbaadame akkas godhama. Oo bae amma mataa kelee baeedha malaa. Akka dhadhaan danu Amma mataa guddaa mataa abraaroo garuu bicuudha. Angoo bicuudha. Akkanatti raafamee ittoo isaa ba'aa jechuudha. Anti naan galle immoo ittoon sa'aatiif dhadhaan akkamitti jechuun dhadhaan akkamitti ba'a ittoon isaa akkamitti ba'a toonta kanatti miti. Kun dura aannan ittita miti aannan gizee ittitu ittoo dhadhaa of keessaa qabaa jechuudha. Siluma dhadhaa aannan jechuudha. Achii kaa'amee hin urgufamaa urgufamu. Kanatti naqama jechaadha isaafis. Maaltu? Dhadhaafis kanatti naqama. Kamiin guyyuu urgufamee ba'a dhadhaan. Dhadhaanis jechuun walitti qoodamamoo dhadhaanii maangalli jara kana meenii ibsiiti. Maal akka gingilfamu akkuma kanatti cuqaafamnaan dhadhaanii ba'a adda adda ba'a. Adda adda ba'a? Lamman saddeetti ba'a jechaadha? በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ jedhameti amaarri dhakaa tokkoon simbirroo lama jedhuun sana jecha agare achumaan ilaa kabajamtoota keenya laa achumaan ergiin dhadhaa ciccitee qoqobaatti boo jammare akka dhadhaan walitti qabamuudha ammoo bishaan tuyyuu akkanatti itti dabalamaa jechuudha. Warri beekanidha bishaan akkanatti itti dabalamee achumaan akkas godhame. Dhadhaan boon immoo kanatti ilaalama ishee achumaan akkas godhamee akkana goggodhamee bicuu siittas akkasuma godhamee achumaan akkana naanneffamala akkanatti akka walitti qabatudha. Isinii galee warri beekan jechuudha. Akkanatti walitti qabamee achumaan baafamaa dhadhaanii jechuudha. Achumaan baaduuf dhamatti qofittee galaa. Egaa hordoftoota keenya akkuma argaa jirtan waan ajaa'ibaa argaa jirra wajjinumaan akkuma beektan dhugaa isin jalaa bannee turre dhimma tokkoon isin jalaa bannee turre amma immoo yoo rabbi nu gargaare viidiyoo tokkoon illee walitti deebina nu jajjabeessuu hin dagatina viidiyoo kana support wanta qabdan irra share gochuudhaan teelegiraamis ta'u iimoos ta'u waan argitan irratti share gochuudhaan meemee yaaddoo keessan bahadhaa jiraati hiriyoota keessaniif ergaa yoo hin beekne immoo viidiyoo kana baruun aadaa keessan baruun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef jechaadha. Maalirra geessitta amma deeqa murtaa'e qaba bahuudhaaf. Akka aannas akka sa'aattiiti. Ilaalaa gochuudha jechaadha. Akkuma argitan keddoo isaarraa aannan bahuunsaa keddoo jedhama miti. Isaarraa dhadhaan akka inni bahu ilaaluu dandeenya jechaadha. Sa'aatii murtaa'e qabaachuu danda'a. Aannan tokko tuuba. Tokko immoo dafee hin bahuun tura akka sa'aatu murteessala. Isaanii bareedduun dhadhaa diimaa bareedaa isaa ba'a. Isaanii ajaan immoo akkaataa sa'aatu wassana. Amma ro'oon kun kan ammayyaati moo kan aadaati? Jechuun namni akka ittoon mi'aawudha. Namni tokko akka ittoon isaa mi'aawudha kanatti raafachuuf bareedu. Namni tokko immoo boosetteedha mala akka aadaa Oromootti jechuudha. Boosettiin immoo jarkaaniitti raafti. Ni jarkaanii immoo hin mi'aawu. Namni tokko namni boosettii taatanuuf yaadadha. Kanatti yoo raafame mi'aa jechuudha. Inni kun maayinni amma qabee rabaa mataa qulaa'ee
biqila jechaadha kun. Biqila akka buqqeetti. Biqilaa jechuudha. Agartanii wanni guddaan kun akka ajaa'ibaatti waan uumamarraa waan uumamedha. Namoonni baay'een namni tokko wanta kana iyyuu hin beektan akka waan hojjetame itti beektu jechaadha. Agartanii hojii rabbii wanta akkasii akka biqilu hammam keessantu beektan. Keessattuu warreen amma magaalaatti ijoolleen magaalaatti dhalatanii yuutuubiidhumaaf tiiktookii kanarra fiiguu qofa ta'anii wanna kana hin beekanu jechaadha. Kun akkuma argitan uumama kun hin biqila laalaa hin ulfaata xiqqoo waan salphaa wayii seetan kaasee ture kun ilaala akkasitti biqilee akka maali isin hin jedhe fakkeenya isin kennu akka maali akka buqqee qabee beektu qabee aannan itti dhugamu akka sanaatti biqile jechaadha. Guyyaa tokko illee viidiyoo irratti kan rabbiif kan namaa jennee adda baafnee hojjennee turre akkuma sana galaalaa kun immoo hamma inni gahu hamma koon gahu hamma koo. Egaa kabajamtoota keenya nu biratti akkanaan hojjetama warri jettanu kanaan dura jechuudha qaata gizee xabboon jiru xabbootti godhama ture amma immoo gatii xabboon badee jennaan xabboo beektu laasa shakilaarraa hojjetamu jechuudha gatii inni badee jennaan barbaannee isin dhabne kanaa inni distiitti isin gochuudhaafi manaas distiitti godhannee nyaanna. Namni danuunis distiitti godhatee nyaata. Kanaafuu wadha distiidhumaa isinitti agarsiisaadhaafanii maaliif distiidhaan gootee xabboodhaan malee akka hin jenne jechuudha. Akkanattiin gadi qabamee suutumaan dhadhaanii fi baaduun adda baafamaa jechuudha. Akkanattiin gadi qabamee egaa akkanatti dardara magaalaadhaan dhadhaan kun immoo ijoollee sobiyyii liqimsiifama ammoos immoo dhiira fa'i liqimsiifama waan isaa kun jechuudha. Dhiira akka adurree jaallattu. Dhadhaan liqimsitaa futeesii kennuu itti agarra. Dhadhaa kaameeraa dhokadhiitani malee ammaaf hin liqimsu. Ishi. Dhadhaanidha. Akkana godhamee jechuudha. Akka hin ajanneedhaa biyyi akka yoo lafa kaatame hin ajanneedhaa fi akkanatti miicca mala akka godhamee. Irraa dhiqama jechaadha. Dhadhaan maal akka amma makasii akka inni bareedu laalaa adaraa laalaa. Maal tokko namni dhadhamaaf jibba garuu waan akkas bareedu yeroo akkasitti ilaalan baay'ee sana nama marara yeroo ho'aasaa jechaadha laalaa. Egaa hordoftoota keenya isa ammaa dhadhaan keessaa bahee ka'e ibiddarra kaa'ama jette miti ittoon ibiddarra taa'ee maa inni ibiddarra taa'u baaduudha. Baaduu isaati baaduu jedhama. Baaduun isaa ibiddarra taa'ee ittoo ta'a akkamitti ta'a? Ittoo dhama of keessaa baasaa jechuudha. Dhama of keessaa baasennaan qobaatti baasennaan ittoo keessaa fudhanna jechaadha. Dhammis immoo lafa kaatamee dhugama jechuudha namni jaallata. Argitanii ittoon inni isin nyaata biraan dhabne inni isin yeroo baay'ee nyaata biratti nyaattan ta'aabii akkas ta'aabii keessa darbee magaalaa dhufeennaan nyaataa jirtu jechaadha. Hamma immoo ibidda qabsiifnee irra keenye dhadhaa akkuma argitan sila baafanneerra amma immoo ittoo baafannaa nu waliin tura ibidda qabsiisaa jirra.
egaa kanattiin irra kaa'ama kanattiin gimi irra kaa'ama ture immoo gati ariifataa jirna. Egaa kabajamtoota keenya amma dhabniniif ittoon isaa adda adda ba'utti eeguu qabna. Kunoo amma ittoon irra keessatti ol ba'utti eegamaa jechuudha warri hin beeknedha. Irraa fuudhamee lafa kaa'amee qabbaneeffamee ergi qabbanaa'een booddee achumaan ittoon dhabni jalaa baafamaa jechuudha. Egaa hordoftoota keenya dhadhaan baate kana fakkaatti ilaalaa akkasiin bareeddu. Ilaalaa daraa. Haay maashaallah. Kana fakkaata dhadhaa akkasii eessaa argattu yeroo kana. Dhadhaan akkasii gaa yeroo baay'ee baay'ee argachuudhaaf magaalaa keessatti yeroo baay'ee akkas qulqulluu akkasiin argatamu. Wanni akkasii ijoollee magaalaa jirtan, ijoollee Dubaay jirtan, ijoollee US, Kaanaadaa keessa jirtan gara fuulduraatti kontaaktii nu gootu. Bakka jirtanutti isiniif erguudhaaf bakka jirtanutti deeliverii isiniif gochuudhaaf iyyaalla inshaallah yoo rabbi nu gargaare du'aa manuuf godhaasin. Moolaan isin irra keessa galu. Ittoon amma irra keessatti ba'e kun amma isinitti agarsiisuudhaa jenneeti utuu qabbanaa'eeti ittoon jala lixee ammoo dhabni irra keessatti ba'a utuu qabbanaa'e lafa kaa'ameetu bulee fa'i jechuudha. Ammoo isinitti agarsiisuudhaa gatii jenneedha warri dhama yaaddan ilaala. Ittoon egaa akkuma argitan kana fakkaata. Egaa hordoftoota keenya qaaliin of galte marqaan harraaf qaban dhadhaan viidiyoon harraaf qabannee dhufne kana fakkaata. Isinitti toleera isin bohaarseera itti gammaddanitti jedhee yaada keessan koomentii irra nuuf kaa'uun dagatinaa yoo arrabsoo ta'es nu arrabsaa yoo nu galateeffachuu ta'es waan barbaadan nuun jechuu dandeessu. Akkanummoo viidiyoo biraa isiniif hojjennuuf nu jajjabeessaa share gochuun dagatinaa yaada keessan hundi keessan nu barreessuun dagatinaa kana fakkaata. Waan nu isinii hojjechuu barbaadan immoo koomentii irratti nu barreessaa ishee isiniif hojjenna. Hamma viidiyoo kabiraatiin walitti deebinutti bye bye.